meeshaa bituu dadhabbii adda addaa waan adda addaatu jira. Kanaaf kunoo Oromootiyaa sibiila kun ammoo saachi nomaamni kun laastikiidha hin nyaatama. Kunis kan inni keessa galu sibiila. Kunillee ammoo tuyyuu kunoo asirra saanii ittooti. Saanii ittoo isa tajaajiltii dhiyoo kana naa jajjee tama ijoollee taawwanii fuudhe qarshii maduraatiin jechuudha. Taalalaa isiin jennaani bakka bulchaa hagamii akka bitannu tilmaamtanii asirraa argachuu ni dandeettanii. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harka fuuni Oromoo biyya guutuu jira jirtu soo amantii futaana sooliin qoodiin hundi keessan bakka jiraattanii warroonni amantii islaamaa rabbiin ji'a khayrii ji'a rahmataa dhufe kanallee nagaan ittiin naafa'u. Wallaahi baay'ee dadhabee imalaa fi hojii meeshaa geessu sapiraayizii jira. Kanaaf gabaabaa jalqaba irratti wanni ani isin himuu qabu meeshaaleen siisterii yookiin obboleettii teessanii kun haga bitamee turee jira waan ta'eef na bira fakkeenyaaf kunoo isinuu qarshii kaameraan itti asaa dhiyaatu kunoo argitanii akkasitti argitan kana qarshii yeroo 3 ergitee xumuratti jechuudha. Dirqama yeroo takka ergattanii xumurattanii kunoo gaafa jalqaba 47 ergattee eegasii 19,642 eegasii ammoo tuyyuu 17 fi way akkasitti jechuudha. Haala kanaan xumurattee kan dhumateedha. Baay'ee ture jechuudha. Gabaabumatti karaa qarshii isaa haa deemnu namootiin jechuudha. Adaraa rabbii jedhii meeshaa ramadaanaa asiin nu baas jedhanii bifa haaraan jirtanii ni turaa jechuudha. Waan akka nyaataa dhugaatii ni geessuu ni danda'a. Waan akka majlisaa torbaaniif 15 hajamtan kana argachuu danda'u. Waa'ee daanteelii kanallee irraa dubbachuu barbaada. Daanteeliin kun kama soobii daabbooti malee ka buddeenaatii miti. Asumaan akka isiillee beektu barbaada. Qarshiin isaa qarshii 500. Jalqaba irratti kan ani isin agarsiisu isin himu tokkoffaa irratti TV qabdii meeshaa isaa guutuu jedhee 17 kun akkuma sitti argitan inchii 32 baasnee jechuudha. Bannee laallee ibsinee asiin diishii waan biratti argitanii akkasuma immoo tuyyuu kunoo meeshaa isaa guutuu sibiila ittiin hidhanii akkasuma immoo tuyyuu meeshaalee kan isaan keessa jira hundi isaa banuun barbaadu akkuma irraa akkasuma immoo tuyyuu kan TV gubbarratti diishii jechuudha ittiin hidhanii gamada kana itti diranii gadiin harkisanii gamanni kunillee akkuma beeytanii kan diishiitii yookiin ammoo tuyyuu kan TV'ti. Kanaaf riseefara kunooti akkuma sitti argitan kanatti kunoo haalaan margitan kanaan jechuudha argaa jirtanii. Kunniin ammoo tuyyuu wantoota ittiin jijjiirruu fi ittiin sagalee guddifnu ittiin bannuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana hundaayyuu dabalatee qarshiin ittiin banne qarshii 17 isiniin jedha. Itti aansuun Faaxumaan meeshaan isiin qabdu eelee buddeenaati. Eelee buddeenaa qaata hojjetamtee akkuma isinitti himee jedhe gara baatii 3 hiite. Kunoo haaluma isin argitaniin eelee buddeenaa guddoo baakkoonii guddaa qabudha. Ufii qarshii xiqqishuudhaan meeshaan isiin bitatte meeshaa gugurdaa fi kun waraqaan kan meeshaati. Meeshaa gugurdaa fi orjinaala qabdi. Eeleen tuni kunoo baakkoonii gubbarraallee qulfii wajjin jechuudha. Akka ijoolleen namni xixiqqaa waan arge nama jalaan diisine qabdi. Kunoo haaluma kanaan baakkoonii gubbaa qabdi. Wanni eeleen tun xiqqoo qarshii taaniin adda godhe baakkoonii guddaadha. Baakkoonii xiqqoo yoo taate qarshiin isiin hir'ata. Gaafsan 9,000 kummaa biraa fi maxfaasii jechuu kan ittiin baname ittiin cufamuudha. Kunoo haaluma kanaan eelee amma cufee jira. Booda hin bananii kunis irraa ol ka'ee deebi'aa jechuudha. Kunoo hin ulfaataa nama dhiiraa haa fuudhu. Itti aansuun obboleettii istoofii qabdi. Istoofiin isii ija 2 kunoo akkuma argitan balbala 2 qaba. Kunoo haala argitanii madardaraallee 2 qaba. Tokko 2 asittis akkasuma madardaraa inni isin agarsiisa balbala isaa odoo cufini. Kun ammoo tuyyuu achiidha. Shunkurtiin itti kattafamuu fi akkasuma ammoo tuyyuu kan maktabaatti shunkurtiin kun ammoo tuyyuu distiin irra kaayamuudha. Distirra kaayamaa asitti riphit godhama. Teessoon lafaa yoo haala mijatee jedhee asitti ammoo maktafatu akkanatti haala kana irratti kukkutamee hojjetama isiniin jedha. Yeroo hojjettanii geessitan kan irraa buqqiftanii kanallee lafa keettanii distirra kaa'achuu ni dandeettanii. Akkasuma ammoo tuyyuu yeroo qulqulleessitan kan irraa baastanii qulqulleessuu ni dandeettanii. Kun tarii cabuullee ni danda'a yeroo inni jijjiirama jechuun hojjetama. Kanaaf qarshiin gaafa san inni hojjetame kuma 6 jechuudha. Gamada isaa fi haada isaa furdaa ta'uu isin agarsiisa. Kunin deebi'a. Kunoo haalli isaa ajajaan waan hojjetameef baay'ee furdaa fi akkuma beekamu nama jechuudha dambanyaa yeroo dheeraa ittiin ajajnee hojjechiifnu. Itti aansuun meeshaan ittiin fayyada abbaa gadaa qabdi. Akka carraa ta'ee
meeshaan isii xuunxoon banamtuudha. Qaatana bira turteeyyuu hin dhodhoonee jala maashaallah jedhanii jira. Garuu asumaan haala ta'eetiin dhadhaa itti dibaa afaan isaa asirra haa jedhiini atillee sagalee kee kana dhageette qoriilee dhadhaan itti dibamu killillee dhadhaan itti dibamu isiniin jedha. Qoriin tun mana namaatiin dhaquufillee mana keessatti fayyadamuufillee qorii baay'ee bareedduu taatii fi gaariidha. Dhadhaa itti dibanii akkasuma immoo tuyyuu feestaalan si hamaranii nu feestaala keessaa baafne meeshaa kuni lama walirra xuunxoo fi fal'aana itti aansuun ammoo tuyyuu asitti boraatiidha akkuma baratame asitti buqqee urgooti asitti killa asitti qoriidha akkasuma immoo asitti siinqeedha isiniin jedha meeshaa torba qarshiin gaafa sanillee ittiin bitame qarshii 10,000 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qarshii 10,000 itti aansuun ammoo meeshaan isin qabdu bakka bootii abbaa gadaati sinii 12 waliin haala margitan meeshaan inni qabu saarbiisii kana takka akkasuma immoo tuyyuu kan bijjaa qaba of keessa ammoo keessa isaa keessa jira wanni inni qabu yoo jiraate meeshaa xixiqqoo hidhaana kaayataniidha isin agarsiisa kunooti kun hidhaanallee ta'u yoo shaama ta'e malee yeroo hedduu irra deebi'ee isinitti himee jira kun ammoo kajabanaati jedhanii ani garuu kana kajabanaa godhattanii kana gatuullee hin dandeettanii maaliif jennaan baay'ee laafaa fi dadhabaadhaa haa ta'u maqaadha garuu maawachuu danda'anii qarshiin isaa guutummaanu 3,500 itti aansuun meeshaan isiin qabdu sallaa uffata xurii fi sallaan uffata xurii kun as jira isa guddaa sanii qaata ammaa miti amma dabalee jira qarshii 800 bitamee gaafa sanitti itti aansuun qarqin isiin qabdu saafaa miicaati saafaa miicaa gaafa san 500 bitamee kunuudha bira turee jira awwaara of keessaa qaba wanni hundi amma dabalee jira itti aansuun meeshaan isiin qabdu baaldii bishaaniiti gaafa san qarshii 500 bitamee litira 50 fuudha amma immoo dabalee jira itti aansuun ammoo tuyyuu feeshi dallaa uffata bitamee jira badeeme buna kiiloogiraama tokkoo fi sukkaara kiiloogiraama tokko qabdi kunoo as jira maaliif itti aansuun zayitii litira 5 qabdi kunoo as jira zayitiin kun sa'aatii ammaa kanatti 1,600 galee jira gaafsanii 1,400 binnee oobaariin hin jedhamu 1,800 galtee sanii fiise itti aansuun maashina juusii qabdi 5,600 kabitame maashina juusii kana sirriitti isin ibsuu barbaada kunoo akkuma asitti argitan kana isa kanaadha maashinni kun baay'ee tokkoffaa fi isa bareedaa tahee jechuudha maashinni kun kunoo akkuma argaa jirtanii kallaaxaa kana wanni ani filadhee fi tokkoffaa irratti baay'ee bareedaadha qarshiin isaa tuyyuu saachilleen hin jira isa caala dabala kunoo inni kun sibiila kun ammoo saachi nomaamni kun laastikiidha hin nyaattama kunis kan inni keessa gadu sibiila kunillee ammoo tuyyuu kunoo asirra keettanii jechuudha kunoo isa kana jechuudha asirratti gaggodhanii fidanii akkanaan irra kaayanii kunis akkasuma ka xiqqaallee sibiila jechuudha laala haala kanaan jechuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunoo yoo isa irra kaayanii hin taa'u jechuun argitanii hin taa'u dirqama kanaaf kana irra kennu meeshaa inni qabu jechuudha kunoo suutaan akkanatti itti fayyadamtanii itti bantanii kuni waan hundaayyuu ni daaka akkuma asitti argitan kana wantoota adda addaa jammaqa kun ammoo kajuusiiti qarshiin inni ittiin bitame oriijinaala jechuudha qarshiin inni ittiin bitame qarshii 5,600 jechuudha keeshi kaawiyaa uffataa qabdi kun ammoo kajookii kanaati isin galee kun akkanatti namoonni hedduun ni beektan kallaaxaa kana ana akka daftarina yalaan cifanne amma keessa kaadha kaawiyaa uffataa kana sirriitti isin ibsuu barbaadu isinuu sirriitti beektan waan ta'eef kun kaawiyaa uffataa bukaarii kan isin beektan sanii gati har'a odoon ta'in an gatii isii gaafa sanii himaa jira gatii ittiin bite isinii himaa jira meeshaa jabinni galtanii argitanii qarshii kuma kaawiyaa uffataa qarshii 3,400 gatii gaafa saniiti malee gatii ammaatii miti itti aansuun ani ittooti isaaniin ittoo isa sanii 1,300 meeshaa 5 walirratti jechuudha 5 qaqqabu itti aansuun lataan binnee 3 walirratti 1,000 fi 3 jechuudha kun guddaa kun jiddu galeessa kun xiqqaadha xiqqaa inaan xiqqaa miti laala guddaadha inni illee kun abbaa 11 kun ammoo tuyyuu abbaa 12 kun abbaa 10 jechuudha sinii galaa
kun saantii kudhan kun kudha tokko kun kudha lama haala wajjaalee gurguddaa inni isaati tokko dhibba sadii ka buddeena keessa kaatan kunoo haaluma sitti argitan kana akkuma duraati isa oriijinaala hojii ni jira qarshiin isaa kana gadi 350 itti aansuun burcuqqoo warqaamaa qabdi burcuqqoo warqaamaa tun amma baddee jirti yoo nagaa hottan argachuu hin dandeettanii amma nuudit yoo jettan kunoo tawaan caati baasullee maan na fayyadaa miti amma dhabamteerti gaafsan 2,400 akkamiin binne safeedii qabdi safeedii isii guddoodha isiin ammatti jamtii dhiyoo kana na ajajjee tama ijoollee taawwanii fuudhe qarshii maduraatiin jechuudha ta'alalaa isiin jennaani bakka buusaa inshallah ta'ala qunnaan ammoo mana jira qunnaalleen qabdi garagara jira meeshaan kana sarbitanii wanni fi maali daanteelidha gallaa bishaaniiti kunooti gallaa bishaanii simboodha kuno asiilifa baay'ee bareedaa ka ta'eeti kwaalitii kan qulqullina gaarii qabuudha qarshiin inni ittiin bitame 2,300 gaafa san amammotu waddadee jira wanni bakka san jiru ramadaanaaf namni waan fayyadamuuf sirrii bitanii itti aansuun makarajii qabdi makarajii bishaanii makarajii bunaati akkasuma immoo kashaayiiti baay'ee jechuudha makarajiin hundi xiqqoo gatiin isaa qaaliidha ol kaa haa ta'u malee qarshii 1,300 isiniin jedha litira tokko tuqaa shanii baay'ee bareedaadha baasee isin agarsiisa kartoonii keessatti qaayii fakkaata jalaa banuun barbaadu waraqaa kunoo hagana gaa xiqqaa miti guddaadha jechuun islaala kanaaf haala kanaaf namoonni meeshaa barbaadu hundi keessaniyyuu lakkoofsa bilbilaa kiyya 978 WhatsApp Telegram na argattanii yoo bakka imo ga'u hundaayyuu imoon kiyya yoo aniseen wallaahi waan uf jajuuf sobaaf jedhu ananni 500 bira taree jechuun nama yoo aniseen harkaa hollata harkaa allagee jennaani haqee imo haqee bifa haaraa ani jechuun tursiisee bani yoo an banullee nama dhibbaa hoyitu bilbila yoo an imo gaseen hin hollata ani bilbila tokkicha kana fayyadamaa isaan viidiyoo waraabaa isaan hojjedha waan ta'eef ta'inuu addatti hin qabu kanaaf namni dhugaan meeshaa bitachuu barbaadan hin deebiftuu nama jalaan dubbattu nama sobdaa jettanii warri nama mufattanii koottaatii WhatsApp fi Telegram na dubbisa akka hin dubbanne argitanii isiniin jedha achi booda akka feetanii na komadha komii keessan isiniin fixadhaa uffisaallee taananii isiniin jedha akka aadaa Oromoo haadha siinqee takkatti kanaaf ijiin Ramadaan illee dhufaa jira Oromootiya namootiin jechuudha meeshaa barbaadan keessattuu warra keessan nyaata dhugaatii sukkaarri waddadee zayitii waddadee bira dhaabachuu keessan ahli wasaalee balballi banaadha kottaa kurazaan ajajadha asumaan jechuun Telegram kiyyalee chaanaalatu warri meeshaa nu ergitanii na gaafattan Telegram kiyyalee meeshaan hin jiru ka dhufe ka bituu danda'u ka isin hajamtan ka ani isin bituuf hajamu kotta Telegram kiyya umurazaan linki asuma jechuudha Facebook YouTube kiyya jala fudhadhaati channel kiyya dhaqaa kan Telegram irraa daawwachuudhaan akkasuma mootuyyuu subscription maali jedhan sanillee na godha kana Oromooti nagaatti karaa bulaa fayyaa faaya haadha siinqee ta'ee hin dadhabee isin jala isin jedha waa hedduutu jira TikTokin tokkollee follow isaa jechuu gara 100 fi gara 10 wayii dhufe haala saniin na jala TikTokii follow namni tokkichi na godhuu dide narraa kaafate kuma meeqa narraa kaafate kuma jaha akkasuma narraa kaafate kuma 100 kuma 4 jira misallee dhaqaatii badadaa yaaladhaa isiniin jedha har'aadha siinqee ta'ee isinitti dhufe waa hedduu isinitti dubbachuuf dhufe namootiin na komattanillee na of kolchaa isiniin jedha sababni isinittiin na komattan jireenya meeshaa bituu dadhabbii adda addaa waan adda addaatu jira kanaaf kunoo Oromootiya aadaa keenya hojii naaf kolchaa jedha siinqee qabadhee isinii dhufee jira irra naaf dabra isin jaaladhe isin kabaja nagaatti horaa bulaa